أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا. وإذ قال إبراهيم gaariidha. Yeeni zarfulli fiilin mahzuufin jedhaa jirane akkuma beekamaa ta'ee jiru jechuudha. Wazkurii fidda jechu kana jechuun keenya. Isa sanitti jechuudha iziin tuni zarfiin zamaanaa tuni rarraati. Gaariidha jechuu keenya. Zarful imaamadaa min zaman yumniyatan as-sukuni jedhaniini. Kanaafuu wazkur jennaan dubbadhu yaa Muhammadoo dubbadhu. Hogguutam وإذا قال إبراهيم هقوني في إبراهيم جد لا يرودا قرت إبراهيم جي سمي هاسي دبدو متاهمي جتشودا أما يرو سن جتشو سلا يرون سوان دبتمو فين قبوبار وانتا يرو سن كيسة أرقامي جيرا سلاني وان أتش كيسة أرقامي ساني وانتوتا سن دبدو جتشو إيسي وان يرو تنجوف جان yeroo tanaan keessatti wanti sun argamte yeroo tana dubbaturraayi wanni keessatti argamte sunillee kan silaan dubbatamuu kana haqa godhatee hamilamaa ta'e sunis keessatti argama. Inni sun hasan lazzamsiisaa jechuudha. Baabiloolaa jedhaniiti bifa akkanaatiin dhufu. Kuni wanti quraana haaliqaa keessatti bifa kanaan deemu cuftinu bifa kana jenneeti ilaallaa. Hogguunii fi Nabi Ibraahimin jedhemee dubbadhu ummata keetitti himi maal kan jedhe rabbi ربي أرني rabbi arini ربي akkana أرني akkana kaje jechuudha. Rabbi yaa rabbii kiyya jechuudha. Amma maqaa haaliqaa kabiraan zemne maqaa sifaataa kanaan seenee jaa jiran. Eeyyee maqaa sifaataatiin seenuun maal kenna istixaafaa kenna jechuudha. Wanti jedhame cuftinuu fudhatama qabaa. Eeyyee rabbii isaati jechuudha gaa kadhate waan ta'eef rabbii isaati gaafate waan ta'eef yaada jedhamu kennaa jechuudhaaf rabbii kana jedhaa jira. Rabbi yaa rabbii koo arinii nagarsiisi jechuudha. Nagarsiisi. Ruuyaa tanaan lama amantaa tanaan keessatti hogguu fassarru lisaana arabii kanaan hogguu deemnu lama. Inni tokko ruuyatal qalbii jedhaniini. Inni tokko immoo ru'yatal basari jedhanii kan ijaa jechuudha. Ka'eeyni ha jennu kana. Akka kana inni kuni habasaraa goona jechuu duuba. Arini nagarsiisi. Yaa rabbii koo nagarsiisi. Hogguu jedhe sani mee dubbadhu jechuudha duuba. Aayya. كيف كيف تحيي الموتى تحيي الموتى كيف تحيي مي الموتى كيف تحيي الموتى جاء akkaataa akkaataa itti jiraachiftu jechuudha warreen dhume kana. Mawta jechuun jedhamu mayyitiin jechuudha. Alii irratti naqee sigiraa. Kanaafuu warreen dhume akkaataa itti jiraachiftu haalattii ati itti jiraachiftu nagarsiise duuba. Arguun qabaa arguun qabaa jedha duuba. Nagarsiise jechuun haalattii itti warreen dhume kana itti jiraachiftu jechuudha. Keeyfan tun كلمة يسأل بها عن الحال لا تقتضي الشك يعني شكي hin kennitu jechuu akkaataa itti jiraachiftu jechuun kun nabi Ibrahim shakkeetii miti jechuudha. Nabi Ibrahim rabbiin akka nama jiraachisu rabbiin akka nama kaasuu danda'u shakkeetii miti. Yaqiina osuma qabu ilma yaqiinii sanitti
أين اليقين أفوق عبدي اليقين أين اليقين جنامي أكا سورة سنكيسة تخوتي يجول أين اليقين اليقين برنا أفوق عبدي وانتن قلبين أقوم سسام ظاهر ما يون أرجي هو يون أغرسيف تنقل أنا يجو أكاتا تورين مجرى جبتو مين أغرسيسي جئيني أكاساني قال مما جئني أولم تؤمن قال الله نجي أولم تؤمن أو- سنبي إبراهيم خيّة أولم تؤمن سنبي إبراهيم خيّة تنين أماني موكمي جيري نمان أماني نمو إيه أكم جيتشو خيتي أتي نگر سيسن كوني مالي إيه نين أماني نمو أكمي جيتشو لدوبا أنا أفو إيه كما خافنتي كيف رت خافني جرة ورّي قريمو كيف أنكم في محل ناس من على التشبيه بالزرف وبالحال جاء جيراني إيه أما كيف تحيي الموتى كون كيف نكون إسر الرجوجين تحيي الموتى خنا كيف الدرت يجورا خنا جلا يجورا يوم فولا جونس يوزر في جونس تحيي خنا جلت بولا دجت أمم فسرا جرا كتجرا شفتو الريت من جوجين خنا أولم تؤمن دوب ربي سبحانه وتعالى نين أمانيني نين أقوم سني مالك نجا فتاج ربي سبحانه وتعالى قارد إن شاء الله أولم تؤمني خنا درا عائدات من على مقدر جانين لساني عربي وانت جيجا ألم تعلم جيجو سنين بيخني ولم تؤمن سنين بيخني ولم تؤمن أمانيني جيجو إسا قد إيقاتا بسن رتب جيجو سنين بيخني سنين أمانيني آني نين جراجسا أنا رت نين دندا إيه وانتم ما نقر سيسي تنأتي جتو قولي مالي دوبا قال قال بلى قال نبي إبراهيم نجي بلا جي لكي أكاسيمتي نين بيغيني نين أمانيني آمتي ربي غي ها بلا لكي علمت بيخي أماني آتي ندن ديسا نين بيخفن أمو ونين جئيف وان كان جئيف ولكن ليطمئن قلبي ولكن ليطمئن قلبي أمو كان هاجن أني وان كان خاسف onneen koo akka ragga'uu fi onneen koo akka ragga'uu fi rabbii kiyya ilma yaqiinii sanitti eeyna yaqiiniin akka walitti qabamuu fi hanga kanaafin waan kana ji'e malee shakkallee fi miti amanuu dadhabillee fi miti jechuu rabbii kiyya dubbiin kana jechuudha. Leessa alkhabaru kal mucaayanaa jaani. gaariidha dubbiin kana leessa alkhabaru kal mucaayan maali fi wanti arganii qalbiin dhugoomsanii argan takka cimina qabdi bifa kanaan akkasitti jechuudha shakkiin takka illee hin jirtu rabbii kiyya waan kanaafin arguu barbaade yoo waan kana zaahirumaan agarsiifte hoogaa silaan tarma takka illee taatu jaan odoo arge gaariidha. Amma dubbiin as jirti. Nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam gaaf tokko na'an haqqu bishakki min Ibraahima jeeba. Waa'ee kanarratti kaase. Hogguu waan kana gaafatu Nabi Ibraahimin shakkeetii miti. Akkuma Nabi Ibraahim shakkirraa fagaataa ta'etti nutilleen ammoo haqqu bishakki angartee na'an haqqu bishakki min Ibraahim. Odoo Ibraahim ka shakkii gaafatu taate nuutu irra shakkaa. Nabi Ibraahim eega gartee shakkiidhaan malitti waan kana ka gaafatu ka taatu taate nutis jechuun wanni shakkiin nuuf hin jirtu. Osoo inni kan shakku taate nutu shakkiin achirraa wanti achirraa buqqaa'e sun nullee geessi. Akka kana duuba. Bifa kanuudha. Akka kana bifa kana deemaa jirra. Haya. Duuba qaala
قال قال نجد دوب ربي سبحانه وتعالى نجد أمن فخذ سيجار أربعة سيسا نجد أمن سيجار سيسا جيدي أمن سيجار سيسا ركون تكلين هنجرت نبي إبراهيم يخيا يه أنبيوني warreen shayxaanni isaan irratti sulxaanummaan qabne san dhiisii hordoftoonni ambiyootatu inna ibaadi laysa laka alayhim sulxaanuun mire illaa ibaadaka minhumul mukhlasiina dubbiin kanaa mire dubbiin akkati deemti rabbii kiyya gaa atis narraa beeyta anis beeka waan amantaa ati gara kiyyatti dabarsite jechuudha. Qalbiin kiyya akka ziqi ji'uufi malee waan biraatifi miti jennaan haala jee rabbi subhaanahu wa ta'aalaa. سنجر سيسا فخذ أربعة آية فخذ أربعة فخذ أتفودي جيني أربعة أفرفودي من الطير من الطير شمبر الراجتشو إن أردت ذلك جتشو جان الفاء جواب شرط محذوف جاجل إن أردت ذلك سيوفيته فخذ أربعة من الطير أفرفودي جتشو شمبر الرا وانت شمبر جنوس لطير كن اسم جمع لطائر جانجلا كراكبي لراكب نكجانكا takka ugarte jam'u maa hojaa jira takka masdaru maa hojaa jira kanaafuu afur fuudhi jechuudha shimbirroo irraa jechuun nama keenya kana shimbirroo hedduu beeka jechuun jammale bararoota jechuun waan bararoo kana keessa shimbirroonis jirti gaa akkasitti afur fuudhi bararoota irraa shimbirroo irraa fuudhi akkam goota fasurhunna فصرهن إليك فصرهن إليك فصرهن إليك غرا خيتي تدوبا أسمت أنسي دوبا فصرهن إليك سرهن خجور رمو سرهن قراتين كان الفماد قدما خنا يجو فصرهن إليك غرا خيتي أسمت أنسي دوبا غرا خيتي أسمت أنسي غرا خيتي أسجلسي غرا خيتي يجورا walitti qabi hogguu walitti qabe kan akkam godha morma irraa mummura duuba ajaa'iba rabbiiti morma irraa mummura morma hogguu irraa mummure akkam taate ni duute gaa duute gusa haaya hoo summa jacal ثم جعل eegana ati godhi amma كل qaqqalee ba جبل amma qaqqalee gaa adaa lukkuma tana indaaquma tana hogguu qola morma irraa buusanii bara waan bararahan kanaafuu eega zabii kana goote summa jacal eegana ati godhi على كل جبل شوف قاررتي قولي منهن إسان منهن الراقودي إيش مبرو أفرنسان الراقودي جزءا جزءا هم هم نتوكو قولي هم نتوكو هم نتوكو يجون أودا توكو جيجو جا أودا توكو قولي أكم قولغا إيغا قراتي بودا متى أجد الدربي قوتو متو متى إبرا قبجا متى إبرا قبا قايدا إسا متى راد الدربي غانا أفرنساني niqaleeti foon kana waliin laaqee lafee isaa waliin laaqee wahayyuu wal keessa dabarsee fuudhee gaara afurra kaa'u deema waan kana ka wal keessatti cafaqamee qooshaa godhame kan akkanan itti walirraa guure walitti guuree fidu laalta jechuudha dirreen tana warri kana ka oromoo jette kana waan ajaa'ibaati haalinna kiyya ajaa'ibumaa yeruma cufa hoggoo haasa'u dandeettii guddaa isaa ibsaa jira. Akkasitti duuba oda tokko godhe. Duuba hoo achi boodan maali? Summa ducuhunna ثم دعهن eegana isaan sawwaami. Isaan shimbirroota Afransaan
bararoota afransaan waami duuba maali yaama guujaan maqaa isiitii yaama jaa bi'asmaa hin najaajira maqoolee isaaniitiin shimbirroota afransaan afoon isaanii waliin laaqamee wanni godhamee gaara afurirra kaama qaayidaa isaa ala kulli jabali minhunna juz'an jennee jirri isin afur waan taateef eeganaa maqoolee isiitiin isii sawwaami ya'atiinaka ya'atiinaka يأتيك ya'atiinaka يأتينك sitti dhufan duuba sitti dhufan duuba sitti dhufanii sitti dhufanii ya sa'ayan سعيا ya'atiinakaan kun jawaaba gartee sumatu hunnaa kanarratti gaariidha jazamame jedhaa jira sitti dhufanii sa'ayan ha ori'an haala taaniin sitti dhufan jechuudha musri'aatiin jennaan ha ori'an haala taaniin sitti dhufan duuba kanaafuu bifa kana dalaydaa shimbirroonni afran kuni ha inni qalee matootii isaanii akkuma irraa bubuusaniif biratti hambisee kaan foonii fi lafee wahyuu wal keessa laaqee bifa saniin jechuudha gaara afurirra kaayee eeganaa waame kuni maali kan jedhu kanarratti wanti cimaan nu seenan jiru wanti cimaan nu seenan jiru waa taabiyyootuma kana sesseena malee wanti seenan jiru kunga hamma ta'e haa ta'u jechuudha bifa kanarratti bira dabruu deemna warri garii immoo tokko lukkuu jedha tokko immoo haawus jedhan kana gartanii simbirroo shokora jedhan kana jechuudha foon ammas harraagessa faa foon ammas biicuu jedhan kana adariifaa wanti akkanaa kakaka'u jira inni kun ammoo seera wal qabatee dhuguma rabbii yoo halaallu taate wanti seenan jiru bifa kanaan akkatti ilaalama akkasani duuba akka kanaa dalagame duuba akka kanaa dalagame duuba akka kanatti garsiise jechuu Khaalidna subhaanahu wa ta'ala amma gaafakkeedhaaf yoo harraagoo ka jennu taate mataa isaa kana fuudheetuma harraagoo jaaja gamaa gamanaa foonii fi lafee wal keessa laaqame sun walitti deebi'eetuma walitti fayyee coraan irra gallakkifame buukii baasetuma fiigaa dhufeetuma mataa kanatti danqarama duuba haak jeetuma achi ore foonis akkasumatti gaa bifuma saniin wanti kun garsiifame yaada jedhamu qabna bifa kana واعلم 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 أن بيخي يا أن نبي الله إبراهيم يا نبي إبراهيم بيخي دوبا يا نبي إبراهيم بيخي دوبا ياتينا كان جواب أمر الله وجنة إنكم ممني وان تيفي مع اللي جزمتي جرى جيتشو خينيا مالي وان براتي في متي بفخنان لالو مقنبر باچي سادا واعلم بيخي دوبا يا نبي محمد أن الله أن الله الله يا عزيز عزيز هدو جبادا عزيز بيخي عزيز هدو جبادا بيخي تكاو حكيم هدو انجي فتادا بيخي تكاو هدو هرير أبادا بيخي جنيتي مداري أسراي دبين كوني تفسير سدين كن رفا حكيم حكيم hedduu firdi godhaadhaa beekee hedduu hayyuudhaa beekee hedduu raggaa'isaadhaa beekee jechuudha subhaanahu wa ta'ala Allah akka kana dubbiin ayya مثل الذين yunfiquuna مثل الذين ينفقون
Sagaleen keessuun dhaga'ama. مثل الذين ينفقون gaariidha. Sagaleen hedduu dhagamaan jiru jaa jirani. Sirreessa xiqqishoo akka namni dhaga'u haa ta'u. Bareeda. Ayyee Ayyaa. amma ni dhaga'ama. Amma ni dhaga'ama. أيوة Masalu laziina. مثل مثل Masalu الذين ينفقون akkama. Sifti warreen sadaqatuudha. Amwaalahum. أموالهم Horoowwan isaanii sadaqatuudha. في سبيل الله Gaariidha. Sifti warreen sadaqatuu horoowwan isaanii jechuun kuni maal jechuudha ja'a jira jechuudha. Xiqqoo lisaan arabii waan ta'eef bakka takkatti xiqqishoo waa ida'uu nama feesisa jedha. Mee kam jennee idaan hogguu jedhan masalu ladhiina yunfiquuna kun masalu nafaqati ladhiina yunfiquuna sifti sadaqaa warreen sadaqatuu amwaalahum horoowwan isaanii sadaqatuu jenneeti bakka kanatti finne jechuudha. Inshaallah bifa kana goone. Takkaa immoo asitti dhiifneti akkuma reefun tanaan seene sanitti seenne masalu ladhiina yunfiquuna sifti warreen sadaqatanii amwaalahum horoowwan isaanii sadaqatanii fi sabiilillah في سبيل الله karaa Allah keessatti sadaqatanii karaa Allah keessa sadaqatanii jiru. Karaa Allah hogguu jaa ummaan cuftilleen karaa Allah ni jaamti. Irra immoo sabiila hogguu jaadhaan beekamtii amantaa tanaan biratti guddina guddaadhaan beekamtii kan qabu waa'ee jihaadati. Waa'ee jihaadati. Kanaafuu sifti warreen sadaqatanii horoowwan isaanii karaa Allah keessatti jechuun jihaada keessatti kan sadaqatanii jennaani kamasali habbatin. كمثل حبة Asitti daballe jechuudha. كمثل Amma حبة asitti waa dabaluu deema. Bakka duratti hin daballe waan ta'eef. Kamasali habbatin jechuun kamasali zaarii habbatin jette. Akka nama firii takka facaaseti. Akka nama firii takka facaaseti jechuu ta'a. Takka kamasali habbatinii kana zaarii habbatin baadirii habbatiniin gootu masalu nafaqati alladhiina yunfiquuna jenna achitti kanneen. Sifti sadaqaa warreen sadaqatuu horoowwan isaanii karaa Allah keessatti kamasali habbatin akka sifa jechuudha firiiti jechuudha. Sifa jechuun maymaasa san osoo hin ta'in lal masalul ma'ruuf jaa jira. Sanii miti suni wayna tasti'aarata murakkabu fa masala yudaa walaa yunakkabu jaa jira. Suni waa'ee isti'aaraati. Waa'ee haqiiqarraa kalaamni deemuti. Sanii miti. Kuni maali yoo jenne as-sifatul ajiibaa gaariidha jechuudha fi kuni gariibata kal masali akka masalli gariiba ta'utti isiin tunis gariiba ta'uudha ka jennu qabna kamasali habbatin akka sifa firiiti jenna masalu nafaqati alladhiina yunfiquuna hogguu dhufne oman qaddar yoo oman qaddaru asitti jechuudha hogguu duraa immoo yoo qaddaruu baanne kamasali habbatin kamasali zaarii habbatin baadiri habbatin jetteeti akka nama facaasaa firiitii godha goona jechuudha. Duuba maal taate ambatat أنبتت isiin suni jechuudha tani dhalte jechuudha. Tani dhalte isiin sun. Maal dhalte dhiiroo? Sab'a sanaabila. سبع سنابل Sab'a sanaabila jechuudha matawwan torba kan dhalte jechuudha. Matawwan torba.
mataawwan torba kan hidhalte jechuudha. Isin sun abbaan tuni habba jechuun firii. Ismu likulli maa yazra'u ibnu aadama jedha. Firiin tuni waan hogguu sanyii facaasan sanillee firii tana facaasanii bara. Akka kana jechuudha. Akka hambata isiin sun kan hidhalte saba sanaa bila mataawwan torba kadhalte. Mataa torba jechuudha. Mataa torba jechuun kuni ayixeeti jala kanatti damee baafti. Damee baafti. Damee hogguu baafte dameen takkas mataa takka, dameen takkas mataa takka, dameen takkas mataa takka jechuudha duuba. Akkasii jechuun bifa sanitti argama. Kuni dukun kan jedhanillee bifuma kanatti haala zingaan tokko kun kan jedhanitu jira. San malee biyya teenyatti wanta akka qamadii fa'aa osoo hin tahin bifuma silaan gartee qamadii kanatti firii heddummaatu argama. Maaliif amma boqqoollummaanu matootii hedduu qabaatuu dandeessi. Hundee takka irratti illee jechuudha mataan tokkoffaan lamaffaan hogguu ta'uu qaba. Hoggummoo adabaas kana baafte damee kana baafte dameen cuftinuu jechuudha mataa tokko tokko hogguu qabaatte mataan suni tokkichi isaa fi kulli sumbulatin في كل سنبلة في كل سنبلة شوف قرتني متى خيستيا 100 حبة 100 حبة 100 حبة 100 حبة جتون فيرين دبي توكو خجلو يجو فيرين دبي توكو جوجرات متان ترب هاي أدباس قباتي دمي جلان بافتي بفسانين تولتي هندين كونيلين يجورا فاستغلاد استوى على سوق جابر النبي محمد في أصحابه تقول فكيسو فسانين ديب هاي إني درا أما يرسوني نجاباتا وجيجورا إسخانان ديبي جيجورا متان تربقو أرقامي متان توكيش خيستي فيرين دبي توكو جيرا فيرين دبي توكو bakka duuba torbaa dhibba torbata bifa kanatti rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa dachaa godha jechuudha duuba. Alhassanatu bi'ashri amsaalihaa jedhamee bakka bira. Hasanaan takkittiin kunnan qixxaawwan isiitiif. Achi immoo ilaa sab'i mi'ati dhiif. Gara gartanii dachaa dhibba torbatti. Kana mitire. إلى أضعاف كثيرة قرم مالي دچوان هدوتي مس أتشي قلت اللي دي مجيجو أنا وانتيف إسا خانا دوبا تديفا خانقود أمقوني سيلان سبيل الله نتاعو مجوفا اللي جنة دي سخيستي نجرا دي سمسي قرقودا جرا قرم جمعة دي متخنجيران بفصل جيجو سبيل جيجو تجرا تقان شفتنو أكاسوما وانتيف harummoo dachaa gurguddaa kana kudhan bira dabre kudhaniin eegalamuu qabdi jechuudha hasanaan bira haa ammallee soomana ramadaan hin ta'in bara akkasi soomana ramadaa bifa 710 fi maariyyoon galanni isaan jiru jaa jira inni dachaawwan hedduu malee homaa jiru rabbumaa beekaa yaada jedhamu jira inni kun ammoo xaa'an bira kudhaniin eegalamti kan kudhaniin hin eegalamne kun sabiilli kun jihaada goone jechuudha. Maal hadiisa keessatti illee bifa kanaatu jira jihaada goone jechuudha. Tadhiifni kun gaariidha. Duuba yooni fi gartanii jihaada godhuu baanne warreen gartee kudhaniin jalqabamuu khayru mujuu khayrii xaa'ama ta'eetuma jechuudha. Tadhiifni kun dhibba torbaan deemuun kun nafaqoota jechuudha sadaqaa garii keessatti akka argamu takka goona takka jihaada goona jechuudha. Wallahu yudaa'ifu. والله يضاعف Allah subhaanahu wa ta'aalaa dachaadha godhani dachaadha godhaa liman yashaa'u. لمن يشاء Nama dachaa godhuu fedhuu fi dachaa godhe jechuudha.
لمن يشاء جيتشورا قامان تنيتشورا إضعافه جنة نما إسا دجاغو في الله سبحانه وتعالى دجاغو جيتشو إيقا في إنا خالقات ديمتي بفخران دجاغو من دا قدسي بفخران كسي تخفلا في جيتشو آية والله واسع والله عليم والله الله والله واسع والله الله واسع 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 فضله جانين طلعوا لنسيسا بل هذا عليم عليم أمس عليم يجو بيخا جيتشو نما طلعوا لنسيسا كان حقا قولتوس بيخا جيتشو ربي سبحانه وتعالى نما دجا قلوب كان آية قارينا سمعت دامنا إيه قاري إن شاء الله واسمع قونا بفخنا كتا في سمعت كتاني دام